Odeeffannoo biraatiin Premier League England argannaa Premier League England torbee 14ffaan kaleessa taphoonni 6 taphatamanii jiru. Taphoota kanneen keessaa kan Arsenal Brentford injifatee akkasuma taphni Liverpool Sunderland waliin qixa itti ba'ee fi taphni Chelsea Leedsin mo'ame taphoota eegaman ture. Egaa qabxiiwwan hin eegamin kaleessa galmaan keessaa kan Leeds United goolii 3 fi tokkoon Chelsea injifateedha. Chelsea barakana garee jabaa Premier League Englandin shampiyonummaafis tilmaama argate ture ta'us garuu tapha kaleessaa irratti Leeds Unitedin haaluma salphaatti goolii 3 fi tokkoon mo'amuu danda'ee jira. Gooliiwwan injifannoo Leeds United biijool daqiiqaa 6 taanaa kan 43 irratti Dominic Calvert-Lewin daqiiqaa 72 irratti yoo galchan goolii tokkitti Chelsea mo'amuu jalaa hin baasin. Pedro Netoodha daqiiqaa 50 irratti kan galche. Taphni dursaa leegichaa Arsenal goolii 2-0 Brentford injifates tapha eeggamaa ture. Keessattuu taphni kun garaagarummaan Arsenal fi Manchester City gidduu ture qabxii lamatti dhiphachuu isaatiin wal qabatee Arsenal tapha kana injifachuudhaaf gardaree akkasii eegamaa ture. Akkuma eegame Arsenal injifatee jira, qabxii 3 milkeeffatee jira. Dursummaa isaas gara qabxii 5tti bal'ifatee jira Arsenal. Gooliiwwan Michael Merino daqiiqaa 11ffaa akkasuma Bukayo Saka daqiiqaa 91ffaa irratti galchaniin kan injifachuu danda'e. Gareen Michael Arteta kaleessa tapha hawwataadha kan taphate. Tapha kaleessaa irratti garuu ammallee odeeffannoon deeggartoota kilabichaatiif gaariin fakkaanne miidhama Muskeeraa mudateedha. Ammatti taphattoota jajjaboo itti sarratti dhabee jira. Magaaleesh dabalatee Saalibaanis miidhama irratti argama. Ammoo Muskeeraan miidhamni salphaan akka isa mudateedha. Leenjisaan kilabichaa Michael Arteetaan kan dubbatanii. Egaa taphataan kun miidhame taanaan Arsenaal taphoota taanan irratti rakkachuu akka danda'udha kan eegamu. Ta'us garuu gareen kun Arsenaal jechuudha bara kana garee filannoo hedduu qabu ta'uu isaatiin wal qabatee taphoota injifachuudhaaf akka kanneedha kan eegamu. Sanas ta'e kana garuu tapha kaleessaa irratti qabxii 3 milkeeffachuunsaa garaagarummaan gidduu Manchester City fi Arsenal qabxii 5 ta'uunsaa Arsenal bara kana imala shaampiyoonummaadhaaf taasisaa jiru daranuu akka onnatee cimsatee itti fuuf kan taasisu jedhameeti kan tilmaamame jechuudha. Odeeffannoo biraatiin tapha Sunderland fi Liverpool arganna. Taphni kun tapha eegamaa turedha. Sababoota lamaa fi kan eegamaa ture. Gareen Arne Slot torbee darbee West Hamin goolii 2-0 injifate. Kaka'umsa irra ture akkasuma faallaa isaatiin Sunderland ga'umsa gaarii garee mul'isaa jiru ta'uu isaatiin wal qabate Liverpool ni qoraa jedhamee eegame. Akkuma eegame Sunderland Liverpool qoree jira. Inumaayyuu osoo taphataan Sunderland mukeeleen garee isaa irratti galchuu baate taphni kun injifannoo Sunderlandin xumuramu kan ture. Shamsuddin Talbiin taphataan Morocco daqiiqaa 67 irratti Sunderlandin dursa qabachiise. Daqiiqaa 81 irratti taphataan Sunderland mukeeleen garee isaa irratti galchuudhaan gareen lamaan qabxii tokko hiratanii baaniiti jiru. Egaa gareen Arne Slot Liverpool bara dorgommii darbe shaampiyoonii liigichaati. Bara kana garuu ga'umsi inni mul'isaa jiru baay'ee amansiisaa miti. Leenjisaan kilabichaallee torbee tapha West Hamin dura of eeggannoon itti kennamee ture. Taphoota itti aanan lamaan hin injifatu taanaan carraa liigichaa yookiin kilabicha keessa turu ni xumurama jedhameeti akeekkachiisni kennameefii ture. Ta'us garuu tapha torbee darbee injifachuudhaan hamma ta'e tasgabbaa'anii ture. Torbee kana garuu Sunderlandin mo'amuudhaaf qarqara ragaanii qabxii tokko hirachuu danda'anii jiru. Ammallee Liverpool rakkoo keessa jiraachuu isaati qabxiin kaleessa galmaa'e kan namatti mul'isu jechuudha. Nottingham Forestis Wolves waliin taphate direetiin ala jechuudha. Goolii Igor Jesus daqiiqaa 72ffaa irratti galcheen milkaa'uu danda'eeti jira. Egaa kilabiin kun Nottingham Forest Premier League Englandin kilaboota ga'umsa fooyyee mul'isaa jiran keessaa ni yaadannaa. Liverpoolin injifateeti jira. Akkasuma liigichaanis kilaboota jajjabootaan waliin qabxii qoodachuu danda'ee jira. Kaleessas goolii 1-0 Wolvesin injifatee qabxii 3 argachuu kan danda'e. Taphni biraa kan eegamaa ture kan Burnley fi Crystal Palace gidduutti taphatamedha. Burnley diree fi deeggartoota fuulduratti Crystal Palacein goolii 1-0 mo'amuudhaaf dirqamee jira. Goolii Crystal Palace Munoz daqiiqaa 44ffaa irratti taphataa galchuu danda'e jechuudha. Premier League England kanaan Arsenal qabxii 33 qaba. Kilabiin kun egaa taphoota torbee 14 taphatee qabxii 33 walitti qabatee jira. Taphoota 10 injifatee jira. Liigichaan gareen qixa isaa injifatee jiru taphoota 10 kan mo'ate jechuudha. Taphoota 3 kan qixa ba'e Arsenal tapha tokko qofa mo'ame.
mo'ame liigichaanis tapha muraasa mo'amuudhaan Arsenaal jalqaba irratti eerama gooliiwwan 27 garee faallaa irratti galchee jira. Goolii 7 qofaadha kan itti gale Arsenaal ittisa cimaa qabaachuu isaa garee namatti mul'isuudha. Taphoota 14 gooliin 7 qofti garee itti gale jechuudha. Premier League Englandin Manchester City sadarkaa lammaffaa irratti argama. Gareen Pep Guardiola Cityin barana taphoota 14 taphatee 9 injifateeti jira. Tapha tokkoon kitabee tapha 4 mo'amee jira. Manchester Cityin qabxii 28 qaba. Garaagarummaan Arsenaal waliin qabu qabxii 5dha. Sanaan ala garuu kilabichi goolii hedduu garee faallaa irratti galchee jira. Gooliiwwan 32 galchuu danda'ee jira. Premier League Englandin bara kana gooliin garee faallaa irratti gareen goolii hamma kana galche Manchester City qofa jechuudha. Gooliiwwan 32 garee faallaa irratti galchee jira. Faallaa sanaatiin gooliiwwan 16 keessummeessee jira. Akkuma goolii hedduu galchuu ittisni isaallee goolii keessummeessuudhaaf salphaa ta'uu isaati yookiin gooliin hedduu akka itti galuudha ragaan kan namatti mul'isu jechuudha. Manchester Cityin sarara gidduu irratti Rodri dhabuun bara kana akkaan akka isa miidhe beekamaadha. Bara darbees miidhamni taphataa kana Manchester City gatii kaffalchiisaa turuun isaa ni beekama. Ammas taanaan Rodriin gara garee kanaatti kan deebi'u ta'e Manchester Cityin morkataa waancaa ta'uu akka danda'udha. Xiinxaltoonni hedduun kan dubbataati jirani. Taphattoota hedduu mallatteessifatee jira sarara gidduu irratti ta'us garuu Premier League England keessatti akkaataa eegameen yookiin qixa eegameen madaquu dhabuun Manchester Cityin akka kilaboota kanneen Arsenal fa'a morkataa jabaa liigichaa ta'ee dhiyaachuu akka hin danda'in himamaati kan jiru. Sadarkaa sadaffaa irratti kan argamu Aston Villaadha. Aston Villaan qabxii 27 qaba. Egaa kilabiin kun Unai Emery jalatti yeroo gaarii dabarsaatii jira. Leenjisaan kun reekoordiiwwan hedduu qabataatii jiru. Keessattuu erga Unai Emery'n leenjisaa Aston Villa ta'anii kilabiin kun irra deddeebiidhaan waancaa Champions League Awurooppaa irratti waltajjiiwwan liigii Awurooppaa dabalatee jechuudha. Dorgommiiwwan garaagaraa irratti hirmaataatii jira. Egaa ammas qabxiin isaa 27 Aston Villa sadarkaa sadaffaa irratti argama. Unai Emery'n erga leenjisaa Aston Villa ta'anii taphoota 62 injifachuu danda'anii jiru. Kun seenaadhuma kilabichaa keessattuu leenjistoota kilaba kana leenjisan keessaa Unai Emery'n leenjisaa jalqabaa isaan taasise jechuudha. Taphoota Premier League 62 injifachuudhaan jechuudha. Leenjisaa jalqabaa isaan taasisaa akka kilabiin isaanii Aston Villaanis qabxii 27 sadarkaa sadaffaa qabateetii jira. Gareen Enzo Maresca Chelsea'n qabxii 24 sadarkaa afuraffaa irratti argama. Kilabiin kuni tapha torbee 13ffaa Premier League England darbii Londoniin Arsenal waliin taphate irratti ga'umsa gaarii mul'isuu isaatiin wal qabatee bara kana gareen Arsenal waliin murkataa ta'uu danda'u. Chelsea fi Manchester City ta'a jedhamus kaleessa haala hin eegamin Leeds Unitedin goolii 3-1 mo'amee jira. Ammallee qindoominni garee kanaa kaafuudha kan himamu. Chelsea'n tapha kaleessa Leeds United mo'amee booda garaagarummaan dursaa liigichaa Arsenal waliin qabu qabxii 9 ta'eetii jira. Crystal Palace taatee liigichaati bara kana qabxii 23 sadarkaa 5ffaa irratti argama. Liigichaan kubbaawwan dhaabbii irraa goolii galchuudhaan Arsenalitti taanee gareen jiru Chelseadha. Isa taanee kan jiru Crystal Palace jechuudha. Crystal Palace kwalitii mataa isaa qabatee garee dhiyaateedha. Sunderland qabxii 23 qaba. Sadarkaa 6ffaa irratti argama. Kilaba Championship irraa gara Premier League England guddateedha. Brighton qabxii 22 sadarkaa 7ffaa irratti argama. Liverpool akkasuma qabxii 22 goolii 21 galchee 21 itti galee goolii humaatu hin qabu. Goolii qulqulluu humaa hin qabu jechuudha. Liverpool gareen kun goolii galchuu fi itti galuunis reekoordii yookiin qabxii wal madaalaadha kan qabu. Qabxii 22 sadarkaa 8ffaa irra ta'ee jira. Manchester United qabxii 21 sadarkaa 9ffaa irratti argama. Burnley, Wolves fi West Ham United kilaboota ammaaf sadarkaa gadii 18ffaa 19ffaa fi 20ffaa irratti argamanidha jechuudha. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Manchester City Erling Braut Haaland Premier League Englandin goolii 15 galchuudhaan dursuu irratti argama. Igor Thiago kilaba Brentford irraa goolii 11, Welbeck fi Mateetaan goolii 7 fi 7 kita galchuudhaan Brighton fi Crystal Palace irraa sadarkaa sadaffaa qabataniiti kan jirani. Kaleessa tapha La Liga Spainin Real Madrid injifateeti jira. Madrid goolii 3-0dhaan Athletic Bilbao kan injifate torbee 15ffaa tapha La Liga Spainin reesaatiin ala kan taphate. Gareen Xavi Alonso taphoota La Liga 3 darbe erga qixa ba'ee booda kaleessa qabxii 3 milkeeffachuu danda'ee jira. Goolii injifannoo Real Madrid Kylian Mbappé'n gooliiwwan 2 galchee jira. Goolii sadaffaa
kan galche Eduardo Camavingaadha kaleessa goolii 3-0 injifachuudhaan garaagarummaa dursaa liigichaa Barcelona waliin qabanis gara qabxii tokkotti dhiphisuu danda'aniiti jiru. Barichaan Kylian Mbappeen goolii 16ffaa liigichaa galchee jira. Akka walii galaatiitti bara 2025 gooliiwwan 62 galchuu danda'ee jira. Kylian Mbappeen egaa ragaan kun kan mul'isu taphatichi goolii hedduu galchaa jiraachuu isaati. Kylian Mbappeen lammiin France jechuudha. Kilabiin kun torbeewwan sadan darbe taphoota sadii walitti aansee mo'amuu isaatii wal qabate gabaasaaleen tokko inumaayyuu turmaanni Xavi Alonso yaaddoo jala galuu hin oolu yaaddoo jala galuu mala jechaati kan turani kaleessa garuu tapha dinqii waliin goolii 3-0dhaan kan injifachuu danda'anii amma La Liga Spain kana dursaa kan jiru Barcelonaadha. Garaagarummaan gidduu isaanii qabxii tokko ta'uu danda'eeti jira. Kaleessa injifachuu isaatiin gareen Xavi Alonso Real Madrid morkii waancaadhaaf taasifamaa jiru. Of course La Liga Spain morkii kilaboota lamaaniiti jechuu dandeenya Barcelona fi Real Madrid jechuudha. Ammallee morkiin kun itti fufuu danda'ee jira. Garaagarummaan gidduu isaanii qabxii tokko qofa ta'uu danda'eeti jira. Premier League dubartoota Itoophiyaan dursaa. Premier League dubartoota Itoophiyaa torbeen kurnaffaan kaleessa taphoota 3 keessummeessee jira. Kanaanis dursaa liigichaa Itoo Electric imala injifannoo isaa itti fufsiisee jira. Galchii 4-0 buna Yirgaa Caffee mo'atee Tegistii Yaadataa goolii 2 galchitee jirti. Yerusaalem Wandimuu fi Mahalet Mitikuu gooliiwwan tokko taphattoota dabalanidha. Kilabiin kun taphoota torbee 10 hunda isaatu injifachuudhaan liigicha qabxii 30 dursuudhaatti argama jechuudha. Taphni biraa kan kilaba bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi Buna Sidaamaa gidduutti taphatame ture. Taphni kun injifannoo Shaggar goolii 1-0 kan xumurame. Goolii injifannoo kilaba bulchiinsa magaalaa Shaggar Sarkaal Ambassaa galchiteetii jirti. Taphni qixaan xumurame kan Arbaa Mincii fi Hawaasa waliin morkachiisee ture. Tapha kanaan Yemisraach Laaqaw peenaalitii galchiteen Hawaasaan dursa qabatee ture daqiiqaa 57 irratti. Ta'us garuu boqonnaa deebii daqiiqaa 10 boodachuudhaan daqiiqaa 67 irratti taphattuun Arbaa Minch Madhaanit Alamuu goolii qixxeessituu galchuudhaan gareen lamaan qabxii tokko hirachuu danda'anii jiru jechuudha. Odeeffannoo biraatiin dorgommii liigii gadaa kan umrii 17 gadii arganna guyyaan inni itti dorgomu ifa ta'eetii jira. Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa guyyaa dorgommii liigiin gadaa itti eegalu beeksisee jira. Dorgommichi kilaboota Oromiyaa 51 yookiin kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraa irraa galmaan 51 hammachuudhaan gaafa amajjii 21 bara 2018 ni eegala jedheeti jira. Iddoo lamatti dorgoma. Tokko magaalaa Amboo Akaadaamii kubbaa miilaa Amboo Gool FIFA dirree artifishaala irratti akkasuma inni lammaffaan Inistituutiin leenjii fi qorannoo ispoortii Daraartuu Tulluu kan sultaatti argamutti akka dorgomuudha. Dorgommichi amajjii 21 hamma kurraan dhala 10tti kan taphatamu ni ta'a. Gareewwan ulaagaalee dorgommichaaf kaaman hamma muddee 5tti guutanii xumuruu akka qabanidha. Odeeffannoon Federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaa irraa arganii kan addeessu jechuudha. Premier League Oromiyaa torbee lammaffaadhaan har'a taphoonni 4 ni taphatamu. Taphataman ilaaluudhaaf giddaan ayyaanaa sirtii waliin naannoo saa 3tti ganamachuudha. Ni taphatu Jajuun Diksis waliin akkasuma sa'aatii 5tti Galaan Gullisoo waliin sa'aatii 6tti taphatu. Jimmaa Abbaa Bunaa Ajji waliin sa'aatii 10tti ni taphatu jechuudha. Kun sagantaa torbee lammaffaa taphoota har'aati jechuudha. Boru Muka Xurriin Walisoo waliin ni taphatu. Saambituun Diimtuu Sabbataan Gimbii waliin kan morkatan ni eegama. Torbee jalqabaatiin Gimbiin forfeedhaan qabxii 3 fi goolii 3 argachuun ni yaadatama. Saambituun ulaagaa Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromiyaa kaa'e guutuu dhabuu isaatiin forfee kenneetii jira jechuudha. Torbee jalqabaatiin Jajuun injifatee jira. Akkasuma Sabbataanis qabxii 3 qaba. Kilaboonni kunneen sadan jechuudha. Torbee jalqabaatiin gareewwan milkaanidha. Gimbii, Jajuu fi Sabbataan jechuudha. Egaa torbee kanaan kilaboota kamtu milkaana kan jedhu kan eegamudha. Odeeffannoo biraatiin kan argannu waancaa Afrikaatiin wal qabate. Egaa dorgommiin kun dorgommii guddaa Afrikaa ta'uunsaa beekamaadha. Waancaan Afrikaa guyyaa 14 booda Morokootti kan dorgomu ni ta'a. Waancaa Afrikaa kana wal qabate Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa kaaf sochiiwwan garaagaraa taasisaati jira. Kana keessaa tokko karaa tamsaasa dorgommii kana irratti kan fuulleffatedha. Dorgommiin kun yeroo jalqabaatiif United Kingdom yookiin England keessatti
ni tamsa jedhee jira kaaf kaleessa waliigaltee mallatteessee jira dhaabbata miidiyaa guddaa chaanaal 4 jedhamu waliin egaa dhaabbanni kun dhaabbata guddaa England ta'uunsaa beekamaadha dorgommiin kun yeroo jalqabaatiif gama kanaan England keessatti akka tamsa'uudha pirezidaantiin kaaf Dr. Patrice Motsepe fi hojii gaggeessan olaanaan dhaabbata chaanaal 4 jechuudha haasaa taasisaniin dorgommiin guddaan Afrikaa kun gama kanaan darbuun guddina kubbaa miilaa Afrikaas kan ibsu akka ta'es kaasaniiti jiru gama biraatiin odeeffannoodhuma waancaa Afrikaatiin wal qabateen taphattoonni gameeyyiin yookiin taphattoonni gurguddoon bebbeekamoon Afrikaa dachee Awurooppaa keessa taphatan yeroon isaan gara biyya isaaniitti deebi'an dheerateeti jira kana dura konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa kaaf guyyaan 15 yeroo hafu taphattoonni gara biyya isaanii imaluudhaan garee waliin shaakala gochuu qabu jedhee ture amma garuu dhimmicha kilaboonni taphattoota isaanii dursanii gadhiisuu diddaaf jecha fiifaatti iyyatanii ture fiifaanis murtoo haaraa dabarsee jira murtoo kanaanis hamma taphni eegaluudhaaf guyyaan 6 taphattoonni kilaba isaanii tajaajiluu akka danda'anidha kan beekse kuni egaa kilaboota kanneen akka Manchester United fa kan fayyaduudha fakkeenyaaf United keessatti Mbembemoon Cameroon akkasuma Mazraoui taphataa Moroccooti taphattoonni kunneen istila guyyaan 15 UAF dursanii garasi malu ture amma garuu hamma guyyaan 6tti kilaba isaanii Manchester United kan tajaajilanii taasisan ala taphattoonni biroos egaa kanneen akka Mohamed Salah fa Hakimi fa Paris Saint-Germain keessatti kan taphataati jiru jechuudha guyyaan 6 UAFudha gara biyya isaanii deemuudhaaf kan danda'ani kun kilabootaaf oduu agaatii jennee kaasuu ni dandeenya waancaa Afrikaa bara kanarratti gaa taphattoonni jajjaboon jalqaba irratti kaasuudhaaf Ahmad Diallo Omar Marmoush fa Manchester City keessatti taphachaati kan jiru Mohamed Salahnis taphataa gameessa waltajjii Afrikaa kanarratti taphattoota ga'umsa dinqiin mul'isuuf eegaman keessaa egaa taphattoonni kunneen yeroon isaan gara biyya isaaniitti dhufan dheerachuu isaati BBC'n kan gabaase waancaan dubartoota Awurooppaa bara 2029 Jarmanitti akka qophaa'uudha kan ibsame waancaan dubartoota Awurooppaa egaa dorgommii guddaa kubbaa miilaa kan dubartoota Awurooppaa ta'uunsaa beekamaadha dorgommiin kun bara 2029 qopheessummaa Jarmaniin akka gaggeeffamuudha dorgommii sanarratti biyyoonni 16 ni hirmaatu jedhameetu kan eegamu